Inaaftuun kaafiroonni jabina isaatti inaafte malee nama jabaa akka inni ta'e in deebi'a amma deebi'a miiraan deeme miira keessa galee deemedhaniin eeganii dadhabanii deebi'uu dideennaan amma karaa kanaan dhufan. Namni koo yoo jabaa taate sitti naafa bar. Yoo ati kiiloon kaafne namni sitti hin duulu beektee ati aasoftee iyyitee waan barbaadde gootee kiiloon kaaftu taana namni maqaa kennu beeki. Dhugaa rabbi. Nama ayyuu jedhee sin ilaalu. Kuni jabaa waan ta'eef mataa isaanii waan nyaateefi isa ilaaleellee jabaama akka isaatii jaboonnumti akka isaatii jajjabaan booda waan dhufaa jiruuf of sodaattee iyyaa jirti. Namni tokko mana hidhaa nama galchuu amantaa nama sana keessa jiru mana hidhaa galchuu hin danda'u. Amantaan isaa mana hidhaa keessatti illee isuma faana jira. Ilaa qabiriitti illee. Si galee amantaadhaaf namni nama ajjeesu isa ajjeese malee amantaa isaatiin isa adda baasuu hin danda'u. Namatti hin duulinaa namni waan barbaadetti amanee jiraachuu danda'ani. Masaratiin immoo qeequu danda'a. Masaratii miti eenyuma abbaaf fedhe qeequu danda'a. Maal masarat waaqamoo? Masarat waaqayyoodha. Masaratii kee iyyuu kee waan barbaadde alaaktee haga Yesuusin hin arrabsinitti nama dhuunfaa tokko qeequu mirga qabaan. Warratti waaqayyoon na wajjin haasa'ittee zayitii jaarkaanii tokko mataatti namatti naxxee namarraa halaakaa ooltu kana itti duuluu qaba dhaloon. Amma inumaayyuu gabaa keessa dhaabbatteetu gabaa keessatti namatti firfirsiti. Inni waldaa keessaa hanqateennaan jaarkaaniidhaan gabaa keessa dhaabdee bira taa'aa jirti. Amma inni akkasiillee jalqabamee jira. Isin amantaaf yaaddanii miti barkan abdiitti duulta kun beekamaadha kun nama kan biratti beekamaadhaani. Abdiin gaafa dubbatu dubbii qisirii dubbata. Dubbiin ni dubbatu immoo sammuu nama seena. Sillaasee sadii nama keessaa xaragee baasa. Siidaa sillaasee sammuu namaa keessaa daakee caccabsee hunkuteessee gadi baasa jechuudha. Sanaaf maraattani malee abdiin amantaa arrabse tokko hin qabu. Baranis kiristaanuma keessa hin jiraani. Sila abdiin ikkoo kiristaanaa arrabse anillee hin dhiisu irratti hin duula. Kana beektu miti. Na beektumi abdiitti nan duula. Garuu ani balleessa abdii wallaale bar waa inni balleesse wallaale. Masaratiin qeeqota akkanas hin maraache yoo ta'e galabbatamuu dandeessu bakka jirtanitti hundi keessan. Waa'ee masaratiifaa, waa'ee maaliifaa dhugaa masaratii immoo akkuma abdiin kuffisu sanatti kuffisa sobaare. Kalaas akkuma abdiin dheedheetta afuufee mucaa sana kuffisetti masaratis kuffisa. Maali gamarra koo qaba? Ganaa maraattu shaadaan mataa koreeti. Shaadaan mataa korraa nama ijoollee gara islaamummaatti dhufte yaabuutti kaate pheentee. Dhugaa rabbii. Islaama manni hidhaas gadi hin qabu, boombiinis gadi hin qabu, duutis gadi hin qabu. Sanii gana kaleessumarraati roorroon irra jira waan ta'eef isaan amma lafa dhaalaniiru. Wanta akka fiduu hin dandeessan yoo isinii danda'ame islaama balleessinaatti baddu waan ta'eef yoo isinii danda'ame waaqayyooma keessan isa wajjin haasoftan sana waliin gattaa mari'adhaa malee islaama balleessuu hin dandeessani. Shaadaa raas nama ariitanii hin dandeessani dhugaa rabbii. Obsa isiniif haa kennu. Mirga isaati. Waaqa sababan hin taaneef dhiisee deemeemi. Akka waaqa hin taane barsiisuudhaaf mirga guutuu qaba. Mirga qabaannaanu wallaggaan keessa deemanii lallabaa jiru jechuudha Ustaaz Muhammad fa'a. Waa'ee qeeqummoo waan raajiin keenya godhuti dubbatee erga abdii qabsiisuudhaaf akka nama raattanii raajii boodanaa isa waggaa meeqaffaan qeeqaa jiru. Raajii boodanaa isa waa'ee raajotaa malee viidiyoon hojjenne maaliif hin qabsiisne yaaduma biraa qabdu keessuma keessanii dhukkuba qabduuf malee namoonni raajii qeeqan mucaa kana qofaadha. Dubbii akkasii dhiisanii isintu salphata. Biyya keessa teessee ko nama meeqatu Nabi Muhammadin arrabsa. Baaldaan namtittiin iji ishee bal'aa jechuudha. Saa 24 Nabi Muhammadin arrabsaan jirtu. Abdooma eenyuun jettan sana. Innillee qabamuu qabachuudha. Tokko tokkoon raajii masaratii kee, baaldaa kee, maaliin kee hundi ishee seeratti dhiyaatuu qabdi. Tokko tokkoon jechuudha. Abdii humti haa qabamu mee abdii qabsiisaa isin dhuguma dhiira.
Ganaa immoo jechuudha raajota sobduu warra waldaa keessatti akka sangaatti akka harree akka saree gaanaatti wal gaanaa deemtu ganaa itti mudduu jirraan inshaallah. Ganaa Waaqayyo isinitti haasa'u mitiiti waanuma tokko hin yaadamullee hin yaadamnellee waaqni isinitti haasa'e wayituu hin jiru. Wanni isinitti afuuftanii kuffiftan wayii hin jiru kun shira isin karaa keessaa xaxxanii dhuftanidha. Wanti afuufanii nama kuffisan wayituu hin jiru. Qilleensi jabaan saayyuu nama hin kuffisu. Afuuftota haadha keessanii afuura afaan keessan ga'aa bootu nama kuffisa. Baga isinitti muddee abdii ammallee isinitti mudduu qaba bar. Itti ol kuffifti bar. Afuuftitti. Nu arrabsee amantaa keenya qeeqee. Maalidha? Koomentii tokko Kadir Martuu jalatti koomentii tokko argeen. Namni baay'ee isa hordofaa jira nama baay'eetu akka isaa ta'aa jira seera jala ooluu qabatte koomentii barreessite tokko. Kanumatu isin gubee malee? Kanumatu isin gubnaa malee abdiin waan amantaa namaa tuqu tokko waan dubbatee qabu tokko. Amantaa tuqechuun utuu Yesuusin arrabsee utuu afaan badaa tokko Yesuusin arrabsee isaa adabamuu qaba. Amantaan Islaamaallee hin deeggarachuudha akka adabamu. Yesuusin arrabsinaan isaa. Wangeela arrabsinaan yes adabamuu qaba. Amma kanan taanetti menxeqereeshee qeeqee, raajii qeeqee, masaratiin qeeqee, iyyuu qeeqee, masaratii kee hiyyuu kee baadhattee gabaa barbaadde keessa naannofta malee kanaaf seerri isa gaafatu tokko hin jiru. Wanta abdiin godhe keessaa waan takku wanti isa adabsiisu takka waan jiru natti hin fakkaatu. Sa'aatii 24 asirra teesse Nabi Muhammadin arrabsiti sa'aatii 24 asirra teesseetu Allah arrabsiti kanneen akka jaldeessaa abdiin maa qabamattee immoo iyyitii jechuudha. Isa dhoqqee afaan ishee keessaa sa'a 24 ba'uun beektuun. Mee isin dhuguma dhiira abdii qabsiisaa hiisisaanii. Mee dhuguma isintu namaati abdii qabsiisaa hiisisaa. Gaafa sana uummanni Islaamaa calli